Kana fakkaata maal inni kun inni sun masgiida hawaasa naannoo wajjin guyyaa Jumaatti salaatanidha. Kan dhuunfaa Abbaa Jifaar asirratti kan argamudha. Ammallee waraabaa jira. Kutaan kun masgiida dhuunfaa Abbaa Jifaar bakka salaata isaaniiti. Kan ol galarra jiru masgiidni guddaan gamaa sun hawaasa naannoo wajjin guyyaa Jumaa kan itti salaatanidha. Inni ammallee tajaajila kenna uummanni yookaan hawaasni naannoo kanaa achumatti kan sagadaa jiru. Inni kun kan dhuunfaa isaan as sagaduu, iddoon kun bakka imaamii dhaabbatee sagachiisudha. Mootiin Abbaan Jifaar haadha manaa 6 qabu. Haadha manaa 6 sana yeroo adda addaa fuudhan akka amantaa musliimaatti 4 ol waan hin eeyyamamneef hanga 4tti kan isaan bulchaa turan. 4 irraa eegaa 2 du'anii booda 2 iddoo buusuun 6 ta'an. Al tokko haadha manaa arfan jiraataa turaniif kutaan kun keessi mana salaata isaaniiti. Kanaaf kutaan kun kan dubartootaa, gareen kun kan warra dhiiraati bakka salaataa. Kun immoo bakki isaa bakka minbarriidha, lafa barumsi amantaa irra dhaabbatamee ibsamudha. Imaamni as dhaabbatee sagacheessu as baheet barumsa kennaaf jarrasuma iddoo sagadan ta'an dhaggeeffatu. Toornoo koorniisiin kun bara ogumni hin jirretti asumatti maashinii malee harkaan soofamee hojjetame. Iddoo tokko tokkos sababa haaromsaatiin jijjiirameera. Warri kun jalqabaa kaasee kan turedha. Kanaaf haati manaa Abbaa Jifaar jalqabaa Gennee Jimmitti jedhamu. Gennee jechuun maqaa kabajaati akka Wayziroo kaan akka Nigistee jechuuti. Maqaan jaraas maqaa naannoo iddoo jarri dhufan irraa ka'ee kan moggaa'edha. Gennee Jimmittiin Jimmaarraayi. Isaan lammaffaa Gennee Limmitti jedhamu Limmuurraa dhufani. Haati manaa Abbaa Jifaar sadaffaan Gennee Sapheertitti jedhamu Gommaarraa fuudhani. Iddoo adda addaarraa kan isaan fuudhan akka waraanni kaan waliigalteedhaan soddaa yookaan amaachii ta'an kan jiraataa turan. Arfaffaan immoo Gennee Arsitti jedhamu naannoo Dedoorraa fuudhan sanyii Arsuu jedhamurraa. Shanaffaan Gennee Minjitti jedhamu Kafaarraa fuudhan isaanis naannoo Oromoodhuma Kafaarraa kan isaan fuudhan. Ja'affaan immoo Hadha Kadir yookaan Gennee Shakayitti jedhamu Guraageerraa fuudhan. Hamma yeroo dhiyoodha kan du'an isaan ja'affaan bara 1994 waggaa 113tti du'an haati manaa Abbaa Jifaar ja'affaan. Hamma eega du'anii booda waggaa 16 dura jechuudha haati manaa isaanii dhumarraa. Kanaaf kun masgiida dhuunfaa kan ol galarraa sun hawaasa naannoo wajjin guyyaa Jumaa achitti salaatu. Anumaa gara ittaanutti dabarraa amma. Asirratti akkaataa hojjaa manaa laaltu dhakaan kun naannoo kanaa lafaa baheetti soofamee ittiin ijaarame. Bara sana simmintoon hin jiru. Akka simmintoo kun biyyeedhaaf cileet bukaa'eet hanga ji'a 3 tura. Ji'a 3 booda akka inni cimee ol qabutti biyyeen kun daakuu qamadiif hanqaaquun bukaa'eet akka simmintootti ol qabsiisa. Kanaaf galmi kun kan ijaarame 1870tti hundeeffamee hamma eega hundeeffamee waggaa 141 ta'eera umuriin galma kana. Asirratti geexii abaaboo kanaa laaltu diizaayiniin abaaboo kanaa biyya alaa Hindii irraa dhufe. Kan hojjetame asirratti muka waxxii tokko irratti namni abaaboo kana hojjete dhalataa Hindiiti. Maqaan isaa Tikaam jedhama, Hindaawiidha. Gidduu isaa irratti afaan Arabiffaadhaan barreeffamni jira. Barreeffamichi kan inni dhullee laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulallah sallallahu alaihi wasallam jedha. Kun egaa Rabbiin ala kan biraan jiru Muhammad ergamaa Rabbii ta'uu kan ibsudha. Sarara lammaffaa irratti immoo Abubakir, Usmaan, Ali, Umar jedha. Warra arfan kaalifaatoች maqaa jaraa ibsuuf. Inni sadaffaa irratti immoo akka hijiraa 1032dha. Akka lakkoofsa hijiraatti amata biratiinsaa kan barreeffamedha. Kanaaf kutaan kun kutaa keessummoonni ittiin ol seenan yookaan lafa aragalfii keessummootaati iddoon kun. Jimmaa isaan kanaa dhaloonni isaanii bara 1852 kan isaan dhalatan. 1852 dhalatanii bara 1926tti boqotan. Waggaa 56 Jimmaan bulchan umuriidhaan waggaa 74 jiraatan. Maqaa ijoollummaadhaan waamaa turan maqaa 3 qabu. Maqaan Abbaa Jifaar jalqabaa Muhammad Daawud. Inni lammaffaa Tulluudha. Tulluun dhaabii isaanii dheeraadha. Meetira 2 fi seentimeetira 10 dheeratu. Kanaaf Tulluu jedhaman. Maqaan sadaffaan Abbaa Diimaa jedhamu. Abbaa Diimaa kan jedhaman malki isaati diimaadha.
Abbaan Jifaar maqaa mootummaa isaaniitii eega mootummaa fudhatanii booda Abbaa Jifaar jedhamanitti kan waaman. Kanaaf aangoo kan fudhatan abbaa isaanii irraa. Isaan kun akka seenaa Jimmaatti Abbaa Jifaar lammaffaa jedhamanii beekamu. Abbaa Jifaar tokkoffaan abbaa isaaniiti Abbaa Gomol. Yeroo abbaa isaanii seenaan waan hin beekamneef kan abbaa isaanii seenaan barreeffamee kaa'amee hin jiru. Seenaa hamma dubbannu galma kana kan ijaarse Abbaa Jifaar lammaffaa isaan kana. Kanaaf aangoo kan fudhatan abbaa isaanii irraa. Kanaaf Abbaan Jifaar kan isaan turan yeroo mootummaa Atsee Minilik turanii bulchiisni Abbaa Jifaar asiin hanga laga Gibeeti. Gibee achi Minilik turan waliigaltee yookaan dippiloomaasiidhaan yeroo sana kan isaan bulchaa turan. Abbaan Jifaar mootii shanan Gibee jedhan keessaa isa tokkodha. Mootii shanan Gibee warreen Limmuu, Gommaa, Keeraa, Gumaa, shanaffaan Jimma isaan sun arfan Abbaa Jifaar jalatti waamu. Qotaniit gibira adda addaa akka federaalaatti asitti Abbaa Jifaariif fidaa turan. Kanaaf Abbaan Jifaar biyyoota alaatiin illee dippiloomaasii qabu. Biyyoota akka Hindii, Paakistaan, Turkii, biyyoota Arabaatiin dippiloomaasii qabu. Suurriin beekamu yeroo sanatti biyya keessatti suura kana umurii waggaa 60tti biyya alaa Paakistaanitti kan isaan ka'an. Kanaaf Makka irrattis yookaan Suudii mana ijaarsaniiru Abbaan Jifaar. Namoonni Itoophiyaawwan yeroo umuraa yookaan hajjiif deeman akka isaanitti boqotan jedhanii kan ijaarsan ammallee maqaa Abbaa Jifaariin kan inni jiru. Siree Abbaa Jifaarii kun hojjaan Abbaa Jifaar meetira 2 fi seentimeetira 10 dheeratu. Dheerinni siree isaanii meetira 2 fi walakkaadha. Bal'inni isaa akkasitti meetira 2. 2 fi walakkaa meetira 2 hojjetame. Siree teephaati kun gogaa sangaaf mukaan hojjetame. Mismaara malee wal keessa seenetuun kan hojjetame. Manni ciisichaa asiin turre. Sireen iddoo biraatti as seene. Kutaan kun yeroo isaan bakka keessummoonni irratti boqonnaa fudhatanidha. Lafa aara galfii keessummootaati. Inni kun simmintoon yeroodhaan booda kan haareffamedha. Yeroo mootii Abbaa Jifaar kan ture dhakaa hamma mana irratti ilaaltantu soofamee akka kobilistooniitti anxafamee kan ture yookaan kan diriiree ture. Kanaaf simmintoon haareffameeti. 14 qabu Abbaan Jifaar. Ijoollee 14 durba 6 dhiira 8. Ijoolleen 14 kan dhalatan haadha manaa 5 irraayi. Waliigala haadha manaa 6 qabu. Isaan 6ffaarraa ilmoon qaban. 5 irraa 14 durba 6 dhiira 8. Inni kun siree ijoollee tokkooti. 14 ijoolleef siree akkasii 14tu jira. Mana ciisichaa adda addatti qabu. Sireen achii dhufeeti malee as keessan turre. Inni kun ijoollee tokko duwwaadhaaf. Inni kun lamaan immoo saaxiniidha. Sanduuqaa huccuu keessa kaataniidha Abbaan Jifaar. Lamaan isaa kun muka tokko tokkorraa soofameet kan hojjetame. Mukti isaa waddeessa mukarraa hojjetame. Inni kun lamaan immoo bidiruu dammi tulbulamuudha. As keessatti damma tulbulamaa isa kanatti cuunfamee calala. Lamaan isaa kun akka baarmeeliitti kan itti fayyadamanidha. Warri kun lamaan saaxinii yookaan sanduuqaa huccuu keessa kaataa turanidha. Mukti isaa waddeessa. Kutaan kun iddoo keessummootaaf nyaanni itti dhiyaatudha. Keessummoota dhufan addaan baasaniit gara sanaan warri durbaaf nyaanni achitti dhiyaataa. As gara kanaan warra dhiiraatiif nyaanni asitti dhiyaataaf. Foddaan kun immoo dheerina Abbaa Jifaariin hojjetame. Meetira 2 fi seentimeetira 10 dheeratu Abbaan Jifaar asiin alatti ilaalu. Meetira 2 fi 10 walakkaa gidduu kanarra ga'u. Kana qaqqabee kan banu Abbaa Jifaar. Ulfaatinni isaanii kiiloo 150. Bal'inni qomaa akkas meetira 1dha. Kanaaf kun hojjaa isaaniitiin hojjetame. Galmi kunis kan ijaarame dhakaadhaaf dhoqqee duwwaadhaan mukaan qabu. Dhakaatu nammee dhoqqeedhaan waliin qabsiifameet kan ijaarame. Meetira 2 fi seentimeetira 10 dheeratu. Meetira 1 ulfaatinni isaanii kiiloo 150. Kana isaan qofa bana jedhee bara. Isaan qofa bana gara nama banu. Meetira 100 fi meetira 100 ta'ee ani sin dhaqqabu jechuudha. Baamaan turre hedduudhaan barana yeroo dhufan jirraa maddii hin ilaalle kan ol baanii jala isaa qofa laala. Gubbaa bahaa jiran foqii teekinooloojii gaafa sanii kan ijaaramte teekinooloojii ammaa osoo hin ta'in. Qorqorroon orjinaaliin yeroo Abbaan Jifaar jiran ture kan masgiida irraa kana.
kan biraa haareffameera. Inni kun yeroo sanatti biyya alaa Ingilizirraa dhufe qorqorroon. Sibiilli mataa isaa gubbaarra dhaabbate kun bakakkaa ittisa kakawwee kan nuwwuudha. Biyya alaa Faransaay irraa dhufe achi dhaabbatee yeroo bakakkaan bu'u manarraa ittisee gara lafaatti gad dabarsuudha sibiilichi. Inni kun qorqorroo irraa hojjetame. Qorqorroo orjinaalii kaatu muramee yeroo sana geexi yookaan miidhagina isaati kan hojjetame. Kanaaf diizaayiniin manaa kan dhufe biyya alaa Hindiirraayyee kan ijaarame hawaasa naannoo kana jiraataniin. Maandiisiin namicha achirratti abaaboo hojjete Tiikaam jedhamu diizaayinii isaa irratti turkoonni hirmaataniiru. Kan ijaare garuu hawaasa naannoo kanaatiin. Kanaaf magaalaan Jimmaa kun hundeeffama bara Xaaliyaaniin dhufu 1928 hundeeffamedha. Yeroo mootii Abbaa Jifaar magaalaan guddittiin naannoo jireen kana ture. Eega isaan du'anii booda achitti magaalaan kan babal'ate malee yeroo Abbaa Jifaar naannoo kana kan turedha magaalaan. Kutaan kun mana murtiin keessatti laatamu firdi beetiidha. Teessoon kun fakkeenyaaf as taa'e kan Abbaan Jifaar irra taa'anii murtii laatan barcumni orjinaaliin ammaa muuzeemii keessatti argama. Yeroo murtii laatan madaalliin jira. Madaala fuuldura ofii kaa'u. Madaalli isaan walqixaan yookaan dhugaan hin murtee laata jechuun isa walqixxeessanii fuuldura ofii kaa'anii as keessatti murtii oliyyannoon hin jirre laaksoodhumarraa. Inni kun akka mana murtii olaanaatti fudhatama. Isaaniin duuba iddoo biraatti ilaalama. Kanaaf teessoon kun fakkeenyaaf taa'e malee kan Abbaan Jifaar irra taa'an amma kan argamu muuzeemii keessatti. Kutaan kun mana taa'icha loltoota isaaniiti. Loltoota galma kan eegantu kutaa kana keessa jiraatu. Iddoon kun bakka isaan meeshaa waraanaa kaa'ataa turanidha. Meeshaan waraanaa bara sana as keessa ture ammaa muuzeemii keessatti kan argamu. Meeshaan waraanaa bara sana tures meeshaan aadaa kan akka seefii, gaashaa, goraadee, eeboo waraana mukarraa hojjetame kan sibiila irraa hojjetamedha. Meeshaa guguddaa kan akka marfii mitrayyasii yeroo sanatti biyyoota alaatiin dippiloomaasii waan qabanuuf biyya alaarraa kan argatan amma muuzeemii keessatti kan argamu. Kun lafaa olitti lama lafaa wajjiniin fooqii sadaffaadha kun. Kutaan kun yookaan iddoon kun lafa wattaaddarri taa'ee fagootti diina to'atudha. Loltoota 40 taa'ee diina to'ataa isa booda ergaa jiru warra gajjallaa ta'aniif dabarsu. Balballee gara bahaatiin mul'atu kun bahaan shawaa barriidha. Shawaarra kan taa'u diina shawaan dhuf to'ata. Dhihaan kafaa barriidha. Kafaarra kan taa'u diinaa achiin dhuf taa'ee to'ata. Kibbaan daawuroo barriidha. Daawuroorra kan taa'u diinaa achiin dhuf taa'ee to'ata. Gara kaabaatiin limmuu barriidha. Limmuurra kan taa'u diinaa achiin dhuf taa'ee to'ata. Warri kun kan moggaa'e aqxaaccaadhuma naannoo irraayi. Shawaa gara Addis Ababaa asiin argama. Kafaa gara Teeppii Boongaa Laqqamta asiin argama. Daawuroo gara Dabuubaa asiin limmuun kan argamu asiin. Warri as ta'an meeshaatiin ilaalu qabu akka teleeskooppii isaan as ta'anii sochii naannoo kanarratti argamu to'atu. Isaan ala hanga bulchee isaaniitti kan ta'anu jiru. Kanaaf ulaan arfan kun lafa loltoonni ta'anii fagootti diina to'atanudha. Wanti akka boondaa mismaaraa kun asitti sibiilli baqee kan hojjetame. Biyya alaa biyya Turkirraa kan fakkeenyaa mismaara lamatu muuzeemiitti argama. Isa akka fakkeenyaatti fayyadamuun sibiilli kun naannoo Oomoon addaatti argama. Iddoo biraa xiroofataa jira. Sibiilli isaa yookaan maaddiin isaa kun daakkaanoo jedhama. Achii dhufeet yeroo jalqabaa beeta mangistii yookaan masaraa kana keessatti sibiilli baqee mismaarri boondaan akaafaan asitti kan hojjetame. Maqaa akaafaa jedhu kan moggaase Abbaa Jifaar. Akaafuu jedhanii moggaasan Abbaan Jifaar. Isa akaafuu kan jedhamurraa ka'ee akaafaa jedhame malee jalqabaa asitti hojjetame maqaa akaafuu jedhu Abbaa Jifaarti itti moggaase. Moggaasa sanarraa ka'ee akaafaa jedhame hamma. Abbaan Jifaar nama ammayyaawaa ta'uu nama gaafasii osoo hin ta'in hammaatu kanaan ammayyummaa ganaa dhufuu ta'es beekumsi amma duddubbatti deeme malee akkaataa itti manni kun kaa'amee fi iddoon inni kaa'ames to'annaa. Kutaan kun mana barumsi amantaa keessatti fudhatamudha. Bakka maatii wajjiniin Abbaan Jifaar quraana kitaaba qaraan kutaa kana keessatti. Teessoo yookaan madardaraa shelfiin kun bakka quraanni kitaabni yeroo sana irra taa'aa turedha.
kutaa kan akka laabireerii kan itti fayyadamaa turanidha. Iddoon kun kan dhiiraati, kan itti aanu kun kan dubartootaati. Xaawulaan orjinaaliin yeroo abbaan Jifaar jiran ture isa guguddaa kana kan biraa haareffameera. Warri kun waggaa 141 dura kan turedha. Kutaan kun mana dhiqannaa isaaniiti. Iddoo qaamatti dhiqatanidha. As keessa gandaa mukarraa suqamee hojjetametu jira. Inni as keessaa isa keessatti iddoo dhiqannaa isaaniiti. Kun immoo bakka isaan saabunaarra kaa'ataa turanidha. Koorniisiin kun hamma haara'e kan ergasii ol fagoo ture. Cabeeti kun iddoorraa gadi siqee kan haara'e. Gandaan keessatti dhiqataa turan as keessaa hamma ba'e muuziyeemii keessatti kan argamu. Manni irra keessoo jiru naannoon kun mana ciisicha ijoollee 14ti. Tokko tokkoon isaaniitiif iddoo sanarraa duraan jigeeti. Kan jigeejjiin kun naanna'e tokko tokkoon mana ciisicha ijoollee 14ti. Bakkeen kun lafa bashannanaati. Maatii wajjin abbaan Jifaar irra keessoo gubbaa kana taa'anii bashannanu. Asirratti hojjetoota wallaansoo wal qabsiisanii as taa'anii gadi ilaalanii ittiin bashannanu. Bakka qabsoo kaan iddoo wallaansootti ilaalanidha lafti kun. Naannoo barandaa isaa kana jala immoo namoota ogeessa uffata aadaa hodhan mukarraa girsaa girsii adda addaa warra hojjetan as jala taa'anii kan jarra hojjetaa turan. Kan akka barcummaa, saaxinii, siree adda addaa hamma hojjetamu warri sibiila baqsan uffata aadaa kan hodhan duraanii as jala taa'anii kan jarra hojjetaa turan. Kanaaf ogumni amma babal'atee iddoo baay'eetti hojjetamee argamu oguma bara sana asitti kan jalqabeedha. Kanaaf Habashaa qamis kan jedhamu gaabii kan jedhamu yeroo sana asitti hojjetamee Atsee Minilikii fi yookaan haadha manaa Atsee Minilikis Habashaa qamisiin asitti yeroo jalqaba kan hojjetamee ergameef. Kanaaf Atsee Minilik Habashaa qamis jedhamee maqaa kan itti moggaasan yeroo sanatti. Inni jalaa sun mana fincaanii isaaniiti. Mana fincaanii sanaa bishaan abbaan Jifaar itti fayyadamaa turan fagoo kiiloomeetira 2 leemmaniin dhufaa ture. Yeroo sana baambaa yookaan tuubboon hin jiru. Akka tuubbootti fagoo kiiloomeetira 2 hanga kanatti leemmaniin bishaan dhufaa ture. Kanaaf mana fincaanii yeroo sanatti itti fayyadama isaa akka Minilik itti fayyadamu kan godhaa ture abbaa Jifaar. Ilmi dhiiraa bakkeetti booliin baasuu jedhanii akka mana fincaanii akka fayyadamuuf asii nama erganii mana fincaanii qoffarsiisanii akka itti fayyadamu godhaa turan. Kanaaf Atsee Minilik abbaa Jifaaritti xalaa barreessanii oguma achi jiru yookaan oguma harkaa oguma mana fincaanii kanaaf namni achi nama kan akka dhufee naa barsiisuuf nama kan keessan otoo naa ergitanidhanii abbaa Jifaariif xalaa barreessanii naan asii namni oguma harkaa barsiisu mana fincaanii iddoo iddootti qoonfaree akka fayyadamuuf namoota achiillee barsiisaa ture namoonni asii dhaqee jechuudha. Asirratti akkaataa balballi isaa foddaan isaa kun hojjetame ilaaltu kun orjinaalii duraan turedha. Bakka tokko tokkos sababa haaromsaatiin duraan jijjiirameera. Warri kun jalqabaa kaasee kan turedha. Bara ogumni hin jirretti maashiniin hin jiru harkaan soofameeti balballi isaa foddaan isaa kun kan hojjetame. Kanaaf waliigala isaatti galmi yookaan masaraa mootii abbaa Jifaar kun balbala 65 kan inni qabu. Balbala 65 qabaa. Foddaan isaa 54, kutaan isaa 29. Kanaaf iddoon itti argama masaraa kanaa magaalaa Jimmaarraa kiiloomeetirii 7 fagaatee argama. Iddoo Jireen jedhamu irratti argama. Jireen jechuun bakka jireenya mootii abbaa Jifaar kan jedhu irraa ka'eeti kan moggaa'e asirratti. Waliin. Isinii haa galu gaa uummata keenya. Gaheen abbaan Jifaar biyya tana keessatti amantaafis, aadaafis, maalummaa isaa, oromummaa isaa, amantaa isaa, ulamaa'ii nama 40 fidee asitti biyya adda addaatirraa Walloo fi biyya adda addaarraa walitti guuree asitti barsiisuu ture. Masgiida 40 kajaamu goda gadii sanii ijaaree fi akkanatti hubadhaa hambaan maal akka ta'e, gahee maal akka qabu, qaroomina keessatti, dagaagina keessatti, diinagdee keessatti, hawaasa durii fi ammaa wal hidhuu keessatti maal akka ta'e asumaan hubadhaa. Hambaalee keessan jabeeffadhaa bira dhaabbadhaa isiniin jenna baga daawwattanii galatoomaan isiniin ja'a.